Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, eegumsaa ergamoota qulqulloota hundumaatiin kan jiraattan kan deddeebitan hundumti keessaniyyuu, Waaqayyoon osoo nuti hin jaallatiin nu jaallatee, otoo nuti hin barbaadiin nu barbaadee, umurii keenya irrattis umurii, jireenya keenya irrattis jireenya nu dabalee, arjummaa isaatiin waa'ee cubbuu keenyaatiif du'ee du'a mo'ee ka'ee, maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu, akkamis yoo nageessanii, eeyyen galateeffamuun amalummaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa kan ta'e, maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan biraatii hin hafne, haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamis kan galateeffamte, kan kabajamte nuuf haa taatu. Egaa torban darbe keessatti barumsa waa'ee soomii kan jiru wal faana ilaalaa turreerraa, hiikkaan soomii maal akka ta'e, gaafa soomii maal gochuu akka qabnu, hundumaa isaa tokko tokkootiin ilaaluu dandeenyeerraa jechuudha. Har'a immoo kan nuti ilaallu gosoota soomiidhaa jechuudha. Torban darbee gosoota soomii immoo yeroo itti aanu ilaalla akkuma jenne, amma kunoo gosoota soomii ilaallaa jechuudha. Gosoonni soomii akka seeraa fi barsiisaa mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti bakka lamatti qoodamu jechuudha. Inni jalqabaanii sooma dhuunfaa gaafa jedhamu, inni lammaffaan immoo sooma labsii jedhamuun beekamaa jechuudha. Gosoonni soomii lamatu jira jechuudha akka seeraa fi barsiisaa mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti jechuudha. Sooma dhuunfaa gaafa jennu namni tokko fedhii isaatiin osoo namni irratti hin beekin abbaa gaabbii isaatiin mari'atee kan soomu, gaaffii yoo qabaates yaada akkasuma kan sammuu isaa keessa deddeebi'u hundumaa kadhannaadhaan kan Waaqayyoof dhiyeessudha jechuudha. Kana malees immoo cubbuu dalagee hundumaaf namni sun abbaa gaabbii isaatti himachuudhaan waa'ee cubbuu hojjeteefis waa'ee balleessaa raawwateef kan inni itti gaabbii galuu danda'uu fi sooma dhuunfaa jedhamee kan beekamudha jechuudha. Waa'ee sooma dhuunfaa kanaa ilaalchisees immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa turetti bartoota isaa fi saboota isa wajjin turaniin akkas jechuudhaan isaanitti dubbateeras barsiiseeras yeroo soomtanittii fi yeroo kadhannaa godhatanitti maal gochuu akka qaban jechuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of agarsiiftu nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuu isaa namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni bosoomsu. Dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru jechuudhaan dubbatee jira. Nuni gaafa sooma dhuunfaa soomnutti namatti of agarsiisuu, fuula keenyas baay'ee bosoomsuu, bifa keenyas immoo baay'ee of jijjiiruudhaan osoo hin taane akka namatti mul'anni taasisne, namattis osoo hin beeksisiini nun dhuunfaa keenyaatiin dhoksaatti kan nuti waa'ee cubbuu keenyaaf jennee, waa'ee badiisa raawwanneef jennee, wanta barbaadnu tokkoof Waaqayyo irraatii argachuudhaaf jennee kan nuti itti soomnu, kan nuti itti kadhannu, kan nuti itti gaabbii gallee fuula Waaqayyootti deddeebinudha jechuudha. Waaqayyoonis immoo kan nuti dhoksaatti kadhanne, kan nuti gaduuf qabiisaatiin isa waammanne kana mul'atatti nuuf kennuu danda'a, nuu kennasii jechuudha. Kun waa'ee sooma dhuunfaadhaan gaafa ilaallatutti. Sooma labsii kan jennu maalidha gaafa jennu? Soomni labsii akkuma maqaan isaa ibsu, labsii jechuun kan hawaasa hundumaatti ba'u jechuudha. Kanarraa gaafa kaanusi kan kiristaanonni hundi irratti hirmaatan, kan ifatti yoom akka seenu, yoom akka hiikkatus, soomni sun sooma maalii akka ta'es kan uummanni hundumtiyyuu kan beekuu fi kan soomu kan hundumtiyyuu irratti hirmaatudha jechuudha. Sooma labsii kan jennu kun jechuudha. Yeroo tokko tokkos immoo sooma gamtaa jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Soomni labsii akka seeraa fi mana kiristaanaa amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis immoo baay'inni isaanii 7tu jira jechuudha. Sooma labsii yookiis immoo sooma gamtaa jedhamee yeroo kam akka seenu kan beekamu, yeroo kam akka hiikamu kan beekamu, yeroo kamis immoo akka jalqabamu, seerota akkamiis immoo akka qabu, maqaan isaaniis immoo maal akka ta'e hundumaan adda ba'anii kan jiranii gosa 7tu jira jechuudha. Isaan 7 kun yoo maalidha gaafa jennu, jalqaba irratti sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiis immoo sooma Faasikaa jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Inni lammataan ammoo sooma duukaa bu'ootaa, inni sadaffaan sooma bilchataa, inni arfaffaan sooma gannaa, inni shanaffaan sooma gahaadii, ja'affaa irratti sooma nanawwee, torbaffaa irratti sooma fayyinaa jedhamuun bakkeewwan gurguddoo 7tti qoodamanii kan jiranidha jechuudha. Egaa kana jalaatii immoo sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ilaallu, soomni guddichi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sooma labsiiwwan jiran keessaatii isa baay'ee guddaa fi yeroon turtii isaas immoo kanneen biroo irra baay'ee dheeraa fi turtii yeroo guyyoota baay'ee fudhatudha jechuudha.
Kanas immoo sooma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii gadaama Qorontositti guyyaa 40 fi halkan 40 kan inni soomedha jechuudha. Sooma kanas immoo gooftaan keenya lafumaa fuudheetu halkan 40 fi guyyaa 40 soome taane akkuma seera kakuu moofaa keessa turetti. Kana jechuun Museen halkan 40 fi guyyaa 40 soomuudhaan seera Waaqayyoo kan laphee qofaan beekamu ture gara seera horiititti deebiseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo halkan 40 fi guyyaa 40 soomuutiin seera duraan horiititti beekamu ture inni immoo gara seera wangeelaa nuuf dabaleera jechuudha. Kanarraan kan ka'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooma inni soomedha jechuudha. Sunis immoo kiristaanonni hundumtiyyuu soomuun akka irra jiraatuu fi barsiisa yookiis barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dabarseera jechuudha. Yeroo kanas kan biroo caalaa gammachuu garmalee fi haalalummaa irraa fagaachuudhaan gaddaaf sooma akka Waaqayyoon kadhatan haala adda ta'een dhagna ofii gaabbiin qulqulleessanii fooniif dhiiga gooftaa yerootti fudhatan fa'aadha jechuudha. Soomni guddaanii yookiin soomni guddichi yookiis immoo soomni faasikaanii jechuudha. Egaa gaaffii yeroo tokko tokko ka'u keessaatii gaafa sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaallatu keessaatii nuti maaliif guyyaa 55 soomnaa kan jedhudha. Akka seeraa fi dambii kiristaanaa amantaa keenya Ortodoksiitti sababoota gurguddoo lamatu jira. Baay'inni isaanii kan guyyaa 55 ta'e jechuudha. Innis sababni inni jalqabaani tokkoffaa irratti sanbatni lamaanii gaafa itti lakkaa'amu irraan kan ka'u baay'inni isaa 55 ta'eera jechuudha. Sanbatootni kun lamaanii akka mana amantaa keenyaatti hin soomamani. Kan soomamanis immoo yoo jiraate fooniif gosa foonii irraan kan hafe midhaan hin soomamu jechuudha. Namni tokko ganamuma akka hirribaa dammaqatiin kadhannaa isaa godhatee nyaata isaa nyaachuu danda'a jechuudha. Nyaata gaafa jennu midhaan nyaachuu ni danda'a jechuudha. Kunis immoo maalirraan ka'uudhaan kan nuti sanbata kana lamaaniin soomne gaafa jedhamus immoo tokko sanbanni torbaffaan yookiis immoo sanbanni durii xiqqaanii kan Waaqayyoon uumamtoota hundumaa uumee itti boqote sababa ta'eef hin soomamu jechuudha. Sanbanni guddaan immoo kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf jedhee gidirfamu dhibbuu gidiraa fannoo irratti raawwatee du'a mo'ee guyyaan itti ka'edha sababa ta'eef guyyaa sanbata guddaas hin kabajnaaniin sababa irraan kan ka'e sababootawwan gurguddoo lamaan kanarraa ka'uudhaan sanbatni lamaan hin soomamanii jechuudha. Kan nuti soomnu yoo jiraates gosoota foonii gosa foonii kan ta'annaa jechuudha. Kan nuti guyyoota kana lamaan nyaanne. Baay'inni guyyoota kana lamaaniis immoo yeroo soomii kana keessatti walitti qabaan isaanii 15dha. Gaafa 15 kun 55 irraatii irratti meeqa ta'a jechuudha. Walii galatti guyyaan soomii jiru guyyaa 40 ta'a jechuudha. Inni kan biraan sababni biraan immoo sababa lamatu jira jenneera. Sababatti baay'inni isaa 55 ta'e keessaati. Sababni inni biraan torban jalqabaa hirkaal jedhama yookiin immoo zawarra deesse jedhamuu fi torban 8ffaa immoo maal jedhama? Torbee dhukkubbii yookiis samoona himamaati isa jedhamutu itti dabalamuurraan kan ka'e torbawwan sun lamaan gaafa itti dabalamanii walii galatti 55 ta'aniiru jechuudha. Hirkaal kan jedhamu kun mooticha Hirkaaliyoos jedhamu mootii Bizantaayin kan ture. Yaadi lamatu jira waa'ee mootii Hirkaaliyoos yookiis immoo waa'ee mootii Hirkaal jedhamu kanaatiin wal qabate jechuudha. Inni jalqabaa irratti warri Faarisii Yerusaalemitti duuluudhaanii fannoo gooftaa Yerusaalemiin booji'anii fudhatanii turanii jiru. Sanirraan ka'e mootichi kun immoo mootiin Bizantaanii kun immoo Faarisitti duulee inni immoo dabaree isaatiin jechuudha. Inni immoo isaanitti duulee fannoo gooftaa isaanirraa fudhatee gara biyya isaatti deebi'eera. Sanirraan ka'e innis immoo kiristaana turuurraan kan ka'e kiristaanonni gammadaniitu sooma kana maqaa isaadhaan moggaasaniiru jechuudha. Inni kan biraan immoo sababni dubbiin waa'ee Hirkaaliyoos inni kan biraan immoo inni kiristaana waan ta'eef yeroo baay'ee duula lolaa irratti kiristaana dhiigota baay'ee dhangalaaseera. Dhiiga baay'ee dhangalaasuurraan kan ka'e Waaqayyoon akka dhiifama isaaf godhuuf jecha kiristaanonni kadhannaadhaan soomaatiin isa gargaaranii kanarraa ka'uudhaan sooma kana maqaa isaatti moggaasaniirus kan jedhutu jira jechuudha. Inni kan biraan immoo torbee dhukkubbii yookiis immoo samuuna himamaatii isa jedhamu irratti kun gaafa torbeetti dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra gahaa ture kan itti yaadannuudha. Qabamuu isaa oliif gad deebi'uu isaa dhumarrattis immoo hanga guyyaa fannifamuu isaatti rakkoo irra gahaa ture sana irra caalaatti torbee nuti yaadannuudha jechuudha. Egaa bifoota kanaatiin waa'ee sooma guddichaa guyyaa 55 kan jedhu gaafa ilaallu guyyoonni yookiis immoo torbanoonni
Sooma guddaa kana keessa jiranis immoo moggaasa mataa isaanii fi itti waamama mataa isaanii ni qabu jechuudha. Kanas immoo kan itti moggaase akka hayyuu qulqulluun jaarraa ja'affaa keessa qulqulluun ture kuni itti moggaasedha jechuudha. Kitaaba isaa Sooma Diguwwaa jedhamu beessee fi kan inni turedha jechuudha. Torban kana faarfannaa isaanii kan maqaan mogga'eefidha jechuudha. Kunis seenaa gooftaan keenya wangeela keessatti hojjetee fi barsiisaa wangeelaa wajjiniin kan wal qabatedha jechuudha. Egaa tokko sanbatoota jiranii sooma guddaa keessatti immoo gaafa ilaallu dilbatni inni jalqabaani akkas jedhamedha kan inni beekamu. Torbee inni jalqabaa suni sooma guddichaa fi maqaa lamadha kan inni qabu. Torbee dilbatni jalqabaa suni jechuudha. Inni jalqabaani zawarradee kan jedhudha. Zawarradee jechuun afaan Giizii gaafa ta'u hiikni isaas immoo gadi bu'ee jechuu of keessaa qabaa jechuudha. Zawarradee kan jedhameefis immoo gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dhala namaaf daamiif waadaa galeerraan kan ka'e dhala keerraa dhaladhee dhufeensi fayyisaa akkuma inni jedheeniini sana ibsuudhaaf jecha zawarradee kan jedhu yookiis immoo gadi bu'uu kan jedhuutiin moggaasanii jechuudha. Sunis samiirraatii bu'ee dubroo maaramiirraatii nama ta'ee dhalachuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Isaanirraan kan ka'e zawarradee yookiis immoo gadi bu'uu jedhaniitu moggaasuu danda'aniiru jechuudha. Kanas immoo wangeela keessatti akkuma qulqulluun Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedhee dubbateera. Waaqayyo akkasumatti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee haa baduuf miti jechuudhaan waa'ee jaalala Waaqayyo dhala namaadhaaf qabu gadi fageessee kan inni dubbatee fi kan inni ibsetu jira jechuudha. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaattis ergee fayyina akka ta'uuf jechuudha. Maaliif eenyumtiyyuu dhiiga isaatiin kan of fayyisu hin jiru, aarsaa dhiyeessuudhaan kan of fayyisu hin jiru. Fayyina sana kan raawwachuu danda'u Waaqayyo akkuma waadaa galee ilma isaa tokkicha qofaa erguudhaan biyya lafaa kana fayyisuu akka inni danda'e kan inni itti dubbatedha jechuudha. Inni lammaffaa immoo torbeen kun maqaa lama qaba. Akkuma isin jedhe dilbanni kun Hirkaal kan jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Hirkaal immoo waa'ee mooticha Hirkaaliyoos wajjin wal qabate kan ammuma dura dubbanne ta'a jechuudha kan bal'inaatiin. Dilbatni lammaffaan qulqulleettii jedhamedha kan beekamu. Dilbatni lammaffaan sooma guddaa qulqulleettii jedhamuun beekamaa jechuudha. Qulqulleettii kan jedhameefis immoo waa'ee qulqullina sanbataa waan dubbatuuf. Qulqulluu Yaareedis kitaaba Sooma Diguwwaa jedhu irratti torban kanaaf akkas jechuudhaan faarfatee jira. Waaqayyoof bitama, maqaa isaas waama, hojii isaas ormatti hima. Maqaa isaatiifis galata dhiyeessaa, sanbata kabajaa, waan gaariis hojjedha. Kan nyaattuun hin balleessine, kan hattuun hin hanne, galmee samii irratti walitti qabadhaa. Qophee ta'aa gara Kiristoos jirus gara oliis yaadaa jechuudhaan akka namoonni gara Waaqayyootti deebi'uu qaban, akka namoonni waan gaarii hojjechuu qaban, akka namoonni sanbata kabajuu qaban, akka namoonni gara Waaqayyootti gara jireenya samii bara baraa, gara waa'ee isa jireenya bara baraa isa biyya lafaa osoo hin taane kan hattuun hin hanne, kan nama jalaatii hin banne galmee sanarratti akka isaan barreeffachuu danda'an barsiiseera, faarfateera jechuudha qulqulluun Yaareed kunis. Dilbanni sadaffaan yoo maal jedhama gaafa jennu, dilbanni sadaffaan immoo mikuraab jedhamuudhaan kan inni beekamu. Gooftaan keenya mikuraabitti barsiisuu isaa kan guyyaatti lallabamu, guyyaatti barsiifamudha jechuudha kunis. Mikuraab jechuun gamoo sabni Israa'el erga booji'amanii Baabiloonitti deemanii booda bakkee garaa garaatti walitti qabamanii kan isaan itti dhimma hawaasummaa, dhimma kadhannaaf, dhimma barumsa garaa garaadhaaf itti tajaajilamaa, itti mari'achaa kan isaan turanidha jechuudha. Kunis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gara Yerusaalem deebi'etti sabni Yerosii sun yookiis immoo mootiin Yerosii gibirrii waa'ee mana qulqullummaa sababa hin gabbaramneef jecha akka uummanni gabaa godhatee itti fayyadamuuf taasifamee ture jechuudha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaccee furachuudhaan yookiis immoo qaccee hojjechuudhaan qacceedhaan hunduma isaanii manicha keessaatii ari'ee baaseeraanii jechuudha. Manni koos immoo mana qulqullummaa jedhama, mana kadhataa jedhama. Isin garuu bakka holqa hattootaa taasistaniittu jechuudhaan kan inni dubbatedha jechuudha. Bartoonnis immoo erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetee faaruu Daawit keessatti kan caqafamee jiru faarsaa 69 lakkoofsa 9 irratti kan barraa'e hinaaffaan mana keetii na gube, arrabsoonni ittiin si arrabsan isaan irraa bu'e kan jedhu raajiin sun waa'ee isaadhaaf akka barreeffamee jiru fa'aa yeroo isaanitti hubatanii fi icciitiin raaja sanaafaa yeroo isaaniif galedha jechuudha. Kan guyyaanii dilbata sadaffaa yookiis mikuraabii kunii jechuudha.
Har'as immoo akka seera mana kiristaanaa keenyaatti waa'ee kana bal'inaatiin gaafa dilbata sadaffaa irratti ni barsiifamaa ni lallabamaa jechuudha. Dilbatni arfaffaan immoo maalidha gaafa jennu? Dilbanni arfaffaan immoo maqaa Masaaguu jedhamuun dhaga'ee waamu jechuudha. Yeroo kana immoo faarfannaan nama dhibame fayyisuu isaa dubbatu waan itti dhagahamuufdha jechuudha kan Masaaguu jedhamuudhaan barsiifame. Guyyaatti gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota fayyisaa ture. Dinqiiwwan adda addaa gochaa ture. Goofoo ol qabuusaa, kan lamsaa'ee qulqulleessuusaa, waa'ee fayyisummaa waaqummaa isaatti dubbatamanii barsiifamanii waaqeffamasii jechuudha. Hiikni Masaaguu jedhu kuni maala yoo jenne nama dhukkubsatee siree irratti kufee turedha jechuudha. Masaaguma kan jedhamu kuniyyuu nama umurii waggaa 28 fi siree irratti kufee ciisaa turedha. Waaqayyoon garuu maal ta'uu barbaadda? Maal akkasii godhuus barbaada gaafa jedhu ani fayyuun barbaada. Fayyuudhaaf garuu nama sabala kana jala na buusu yookiin immoo bishaan kana yeroo ergamaan dhufee sochoosutti keessa na buusuu hin qabuufaa jechuudhaan gaafatti dubbate. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo ka'e jechuudhaan akka inni siree isaa baadhatee fayyina argatu taasiseeraanii jechuudha. Guyyaa kana irrattis immoo guyyaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota hundumaa fayyisaa ture. Akka ofiisaas immoo sanbata irratti iyyuu mootii sanbataa akka inni ta'e sana hunduma isaatu ka'ee barsiifamaa ni lallabamaa jechuudha guyyaa kana irratti. Sanbanni yookiis immoo dilbatni shanaffaan immoo tulluu ejersaa jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Kunis guyyaatti gooftaan keenya tulluu ejersaatti baay'atutti ol bahee barsiisedha jechuudha. Sanbatni kunis kan inni itti yaadatamu keessaatii tokko waa'ee dhufaatii isaa, mallattoowwan yommuu inni dhufu ta'u, shakkitoonni hedduun maqaa isaatiin akka dhufan, raajonni hedduun akka ka'an, mallattoolee akkam faatu akka mul'atu dhufaatii gooftaa jalatti jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 kaasee kan jiru yoo ilaaltan guutummaa isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanas gooftaan keenya bara lafa kanarra deddeebi'aa turettis akkasuma guyyaa guyyaa waldaatti barsiisaa akka ture. Halkan immoo gara ejersaa kanaatti ol bahee akka bulaa ture wangeellumtiyyuu dhugaa baheeraa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 irraati. Kanuma jalatti qulqulluun Yaareed waa'ee tulluu ejersaa kanaan wal qabsiisee faarfannaa akkas jedhu tokkos faarfateeraafi. Gooftaan keenya tulluu ejersaa irra taa'ee osoo jiru duukaa bu'oota isaatiin homtuu akka isin hin dogoggorsine of eeggadhaa. Qophaa'aas ta'a. Baay'een isaanii ani Kiristoosidha jechuudhaan maqaa kootiin ni dhufu. Kana hanga dhumaatti cime inni ni fayya. Ilmi namaa yommuu dhufutti humnoonni samiif dachee hundi ni socho'u. Yeroo sanatti kan lafa kana irratti cubbuu godhan ni ba'u jedhe. Gooftaan keenya abbaa isaa amalaan wal fakkaatu bira sagalee faaggaa ergamootaa hedduu waliin suuraa ibiddaa isa guddaan samiirraa gara lafa kanaatti ni dhufa. Guyyaa kanattis du'a cubbuu irraa abbaan nuuf araaramu. Abbaan jireenyaa gooftaa sanbataatis waan ta'eef jedhee faarfateeraa jechuudha. Qulqulluu Yaareedis waa'ee tulluu ejersaatii fi waa'ee dhufaatii gooftaadhaan wal qabsiisee hunduma isaa waa'ee fayyina namaa, waa'ee abbaan nutti araaramu jireenya bara baraatiif sinuuf haa ta'u, gooftaan Yesuus Kiristoos sanbataa fi gooftaa ta'uu isaaf wal qabsiisuudhaan faarfatee jira jechuudha. Kun hundumti isaa ka'uudhaan barumsi ni lallabamaa ni barsiifamas jechuudha. Yeroo dilbata shanaffaa sooma guddichaattis. Dilbanni ja'affaan immoo Gabri'eel jedhamuudhaan kan inni beekamu. Gabri'eel jechuun tajaajilaa yookiis immoo hojjetaa amanamaa jechuudha. Waa'ee amanamummaa kan ibsudha. Guyyaa kanatti gooftaan duuka bu'oota isaa yookiin tajaajiltoota isaa kennaa tajaajilaa amanamaa kan inni itti dhugaa ba'uufdha. Akka mana amantaa keenyaatti tajaajilaa amanamaa yookiis Gabri'eel jedhamuudhaan torbeen ja'affaan sooma guddichaas immoo ni beekamaa jechuudha. Kanas Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 30 kan jiru ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Gooftaan barumsa inni barsiise irratti. Akkasuma qulqulluun Yaareed qoqqoodamummaa sanbatoota jiran kanaa irratti qulqulluu Yaareed gahee guddaa kan inni taphatee fi faarfannaa baay'ees immoo akka inni waa'ee sanbatoota kanaadhaaf faarfate kaasnee rakkate akkuma ta'e sooma dikuwaa kitaaba isaa jedhu irratti faarfannaa akkas jedhus faarfateeraa fi jechuudha. Waan gaarii gooftaa isaaf hojjechuun tajaajilaa eebbifamaa fi amanamaa eenyu? Waan qabu hundumaa irratti kan muddu dabaleessi Waaqayyoo arjaaf xinnummaalee amaname gara gammachuu gooftaa kee kan jedhu akka tajaajilaa garraamii akka tajaajiltoota Kiristoos amanamaa ta'a. Gooftaan keessan hanga cidha deemee deebi'utti cimanii akkuma eegan akka tajaajilaa abboomamaa sa'aatii maratti yeroo hundumaatti halkaniif guyyaas laphee keessan qulqulluun kadhadhaa. Dhugaan sanbata kabajaa, hiriyoota keessaniif gaarii oolaa, abbaan keessanis isiniif yaada, lubbuu keessan cubburraa baasa jechuudhaan kan inni itti faarfateetu jira jechuudha.
waa'ee dilbata ja'affaa kana yookiis immoo waa'ee Gabraheeriidhaan wal qabsiisuun jechuudha. Inni kan biraanii dilbata torbaffaadha. Dilbanni torbaffaanii Niqoodimoos jedhamuudhaan kan inni beekamu. Niqoodimoos jechuun namticha beekaa barsiisaa namticha hayyuu amantii jedhamuun beekamu turedha jechuudha. Namtichi kunis immoo guyyaa guyyaa mikuraabiitti yookiis immoo guyyaa galma walitti qabama bakka barsiisonni jiranitti barsiisaa ooluudhaan galgalamuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus bukkee deemuudhaan gaaffiis ni gaafata ni baratas ture jechuudha. Niqoodimoos kun waa'ee sana bal'inaatiin ilaaluu yoo barbaaddan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii hanga 15tti ilaaluu dandeessu. Niqoodimoos gaaffii hin gaafatanii namni akkam ta'eefaa lammataa dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatii yoo takkaa ba'eera lammataadha gadameessa haadha isaatti deebi'uudhaa qabamu akkam ta'uudhaan dhalatafaa jechuudhaan gaaffii baay'ee gaafataa turedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo namni hafuuraa fi bishaan irraatii lammataa akka inni dhalatu barsiiseeraanii jechuudha. Kana malees immoo waa'een foonii namaaf kan hin galle waa'een hafuuraa fa'aa namaaf galuu akka inni hin dandeenye fa'aa kaasuudhaan kan inni itti barsiiseera jechuudha. Guyyaa dilbata torbaffaa kanatti waa'ee Niqoodimoosiin wal qabsiisuudhaan barumsi ni barsiifamaa jechuudha. Dilbanni 8ffaan immoo Hoosaayinaa jedhamuudhaan kan inni beekamu. Sooma guddicha keessatti dilbanni 8ffaan Hoosaayinaa jedhamuudhaan kan inni beekamu. Hoosaayinaa jechuun hiikni isaa fayyisaa qoricha jechuudha. Faarsaa Daawit 117 yookiis 118 lakkoofsa 25 irraa ilaaluu dandeessu. Akkasuma seenaan kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti faarfannaa fi kabajaatiin gaafa inni galuudha jechuudha. Kanas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa lama fuudhuudhaan mandara fuuldura keessa jiru deema. Harree ilmoo ishee wajjiniin hidhamtee jirtu ni argitu. Harree sanas immoo hiikaatii fidaa kottaa yoo namni isin gaafates gooftaatu ishee barbaada jedhaatii itti himaa jechuudhaan harree sana dhaqanii akka fidan innis immoo harree sana yaabbachuudhaan namni hundumtiyyuu baala meexxii qabatee baala meexxii sana lafa diriirsanii uffata isaaniif lafa naqanii fi ati lafa jechuun Yuusiif hin ta'u harreen irra yaabbattee jechuudhaan harreen sun illee akka isheen lafa hin jenne taasisuudhaan gara Yerusaalemitti yeroo isaan galanidha jechuudha. Kanas immoo seenaa isaa bal'inaatiin wangeela Maatiyuus boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 17 kan jiru yoo ilaaltan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Sana irratti wal qabsiisuudhaan raajiin waa'ee sanaaf dubbatameefa yaa ijoollee Siyoon sodaatiin akkunoo mootiin keessan ilmoo harree irra taa'ee ni dhufa kan jedhamu fa'aa yeroo guyyaan itti raawwatedha jechuudha. Guyyaa kanaatiin wal qabsiisuudhaan akkuma kanaan dura qulqulluun Yaareedis guyyaa dilbata 8ffaa kanaaf yookiin Hoosaayinaadhaa fi faarfannaa akkas jedhu faarfateera. Naannoo ayyaana Faasikaatti duukaa bu'oonni Waaqaa dhugaa gara tulluu ejersaa irratti dhiyaatan tabba biyya Waaqayyootti Yerusaalemittis maanguddoonni fi ijoolleen baay'een baala meexxii qabatanii Hoosaayinaa Ariyaamitti jedhanii simatan. Bukurii harree irra taa'es gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalem seene. Warra kanaafis humnaa fi aangoo ni kenna jechuudhaan faarfateeraa jechuudha. Qulqulluun Yaareed waa'ee dilbata 8ffaa yookiin Hoosaayinaas. Inni kan biraanii sooma guddicha keessaatii waa'ee torbee dhukkubbiidha. Torbeen dhukkubbii kutaa sooma guddaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kunis rakkina gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irra ga'ee sana yaadachuu fi kan itti sagadnuudha jechuudha. Kanas immoo qulqulluun Paawuloos ergaa isaa gara warra Qorontoos jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti maal jedhee dubbateera? Isinis hanga gooftaan dhufutti yeroo buddeena kana nyaattaniif xoofoo kana dhugdan du'a isaa ni labsitu jechuudhaan nutis gooftaan keenya irratti mari'atamuu isaa gidiraan ni arge dhiphina ni arge oliif gadi geggeeffamuu isaa fannoo irratti isa ol ba'uu isaa dhiphinni irra ga'e sana hundumaa isaa kaasuudhaan torbee nuti sana hundumaa yaadannu ta'a jechuudha guyyaan kun. Kunis immoo yoom eegaleetu yoomitti raawwata gaafa jennu galgala gaafa guyyaa Hoosaayinaa eegalee hanga halkan gaafa guyyaa du'aa ka'umsaatti torban jiran hundi isaanii torban boo'ichaa, torban dhukkubbii, torban rakkinaa, torban dhiphinaa jedhamuudhaan kan inni beekamudha jechuudha. Guyyaawwan kunis barootni gadadoo miidhamaa gidiraa dhiphinaa kan inni itti yaadatamudha jechuudha. Baroota gadadoo dhiphinaa gidiraa gaafa jennus ilmaan namootaa garbummaa Si'ool jala hidhaa seetanaa jalatti qabamanii bara isaan jiraachaa turantu itti yaadatamaa jechuudha. Gaarii yoo hojjetanis garuma Si'ool deemu. Qulqullummaadhaan yoo deddeebi'anis garuma Si'ool deemu turanii jechuudha. Amma garuu Kiristoos dhufuurraan kan ka'e jechuudha waa'ee dhiphina sanaadhaa jechuudha kan guyyaa torban kana keessatti yaadannu jechuudha. Dhukkuba gaafa jennu immoo isa kamidha gaafa jennu dhukkuba jechuun kan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sanyii ilma namootaa hundaaf hidhaa fi cunqursaa seetanaa jalaa bilisa baasuudhaaf jaallatee eeyyama isaatiin
rakkina fannoo nuuf fudhate kan ittiin ibsinudha jechuudha. Kunis immoo kitaaba Gidiraa yookiin kitaaba Imaamaat jedhamu irratti torbee kana sa'aatiitti kan dubbifamu ni jiraata jechuudha. Inni kan biraan torbee dhukkubbii kana keessatti dhukkubbiiwwan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 13 kan jedhaman yoo maal fa'aadha gaafa jennee ilaallu torbee kana keessa mataa rukutamuu isaa, qabalamuu isaa, hancufitti tufamuu isaa, dhangaggaa'aa dhuguu isaa, dugda reebamuu isaa, qullaa ta'uu isaa, cinaacha eeboon waraanamuu isaa, harka duubatti hidhamuu isaa, mismaarota Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jedhaman kan hundumaatiin waraanamuu isaa fa'aa kan nuti itti kaasnee waa'ee sana hundumaa yaadachuudhaani dhukkuboota kanaafaa kan waa'ee keenyaaf jedheedha kan inni nuuf dhiphate, waa'ee keenyaaf jedhee eeboon nu waraaname, waa'ee keenyaaf jedhee gidirfame, waa'ee keenyaaf jedhee garafame, waa'ee keenyaaf jedheetu cunqurfame, hancufni itti tufame jechuudhaani waa'ee kana hundumaa yaadachuun kan nuti itti waa'ee sooma kana gaddinu kan nuti baay'ee sagadnu sagada kanaan dura darban caalaatti baay'ee kan sagadamuudha jechuudha torbee kana keessatti. Inni kan biraan as jalatti kan nuti ilaallee osoo ilaalee hin darbine wantoota guyyaa kana hin taane yookiis immoo wantoota torban dhukkubbii kana keessa wantoonni hin taane ni jiru akka mana kiristaana keenyaatti jechuudha. Isaan keessaatii muraasni isaanii akka kanaa gaditti ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti fannoon hin dhungatamu jechuudha. Sababni isaa maaliifi yeroo akka seera kakuu moofaa keessatti fannoon kan cubbuu balleessan kan gidiraa hojjetan kan irratti fannifamudha ture jechuudha. Sababa sana irraa kan ka'e torbee kana keessas immoo maaltu jira? Ammayyuu fannoon gara fayyina kan jirutti deebinee jechuudha. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee irratti doomo'ee ammayyuu torbeen ittiin kaa'ee torbee dhiphinaadha jechuudha. Sana irraa kan ka'e nutis sana yaadachuuf jecha fannoon hin dhungatamu jechuudha. Akkasuma wal dhungachuu gateettiidhaan walitti bu'uu wal haammatanii nagaas waliin gaafatanii ni jechuudha. Harkas wal qabachuun hin raawwatamu yeroo kana keessa. Kunis immoo maal irraan kan ka'edha? Yihuudaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin kan inni dabarsee gurgure haammachuudhaan gateettiidhaan qabachuudhaanidha, harkaan qabachuudhaanidha. Suni maal irraan kan ka'edha? Nagaa sirrii osoo hin taane nagaa sirrii hin taanedha jechuudha. Nagaa sirrii fakkaatee sirrii hin taane nagaa hamminaadha, nagaa dabaadha jechuudha. Isa irraan kan ka'e torbee sana keessa nutis maal goonaa? Namaatiin harkaan qabannu waliin dhugannu gateettiidhaanis waliin boonu jechuudha sana yaadachuuf. Kunis immoo sana hundumaa isaa akka nuti yaadannuuf ta'a jechuudha. Inni kan biraanii kadhaa kamisaa irraan kan hafe sirni qindaasee hin gaggeeffamu. Sirni qindaasee guutummaatti hin gaggeeffamu jechuudha kadhaa kamisaa irraatiin kan hafe. Maaliifi qindaaseen tiyyuu sirni qindaasee maalidha? Sirna galata dhiyeessuu, sirna kadhannaadha sababa ta'eefi sun hundumti hin gaggeeffamu yeroo dhiphinaa yeroo gidiraa sana qofaatu yaadatama malee jechuudha. Inni kan biraanii akka seera mana kiristaanaatti yeroodhaa yerootti kan gaggeeffamaa turan seeronni baay'een bakka jiranitti ni dhaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf seerri cuuphaa kiristinnaa daa'immanii kiristinnaa kaasuun hin dhaabbata. Seerri kadhaa yommuu namni du'eef gosa fitaatiin ni jedhamu hin dhaabbataa jechuudha. Kana qofaa osoo hin taane ammoo dabalatee seerri maahileetii, seerri fuudhaaf heerumaa, sirna takiliilii, gaabbii kennuuf galuun, waaqayyo si haa eegu jechuun wantoonni kun hundi isaanii akka kanaan dura raawwataa turanii amma dhaabbatu jechuudha torban dhukkubbii kana keessatti. Inni kan biraan immoo nyaata baay'ee quufamee nyaatamu, dhugaatiinis baay'ee dhuguun hin barbaachisu jechuudha. Akkasumas saganni kan duraa caalaallee yerootti baay'ee sagadamudha jechuudha. Kun hundumti isaanii fakkeenya waa'ee gooftaa keenya yaadachuudhaan kan nuti taasisnu yeroo ta'utti waa'ee kana dabalatee qulqulluun Phaawulos sabaawwan Galaatiyaadhaa fi akkas jechuudhaan barreesseeraa fi Kiristoos akka isin fuuldura fannifamee jiru maaliif dagachuun qabdan jechuudhaan barreesseeraa jechuudha. Nutis immoo torban kanatti hundumaa caalaatti waa'ee gidirfamuu Yesuus Kiristoos dhiphina isaa rakkina isaa hundumaa kan nuti itti yaadannu ta'a jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barumsi keenya yeroo kana haguma kanaatti gaafa fakkaatu sa'aatii dheeraa fudhanneera. Yeroo kutaattaan irratti immoo barumsa biraadhaan walitti deebinaa jechuudha. Waaqayyoo arjummaa isaa ta'ee muka kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee galanii ulfinni qubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Yaada yookiin gaaffii yoo qabdu ta'e akkuma kanaan dura komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Waaqayyoon ayyaana isaa, jaalala isaa, araara isaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'isu. Sagalee isaa kan dhageenye kan baranne hundumaa immoo firii 30, 60, 100 buusnee dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa taasisuun fedhaa fi eeyyama isaa tolaaf araara isaa haa ta'u. Waaqayyoof galanni ulfinnaa ta'u.